Would you like to impress your friends with some shocking facts about history's most obvious false prophet? Hiriyoota keessaniif waa'ee raajii sobaa seenaa keessatti ifa ta'e dhugaa nama rifachiisu tokko tokkoon himuun dinqisiisuu barbaaddu? Yoo akkas ta'e tarree isiniif qabadheen jira. Waa'ee Muhammad dhugaawwan gosa adda addaatu jira. Dhugaa waa'ee hammam akka inni doofaa yookiin nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye ta'e, hammam akka nama jeequmsaa ta'e dhugaa agarsiisan, dhugaa jiru ilaalchisee hammam akka gowwoomsaa ta'e kan agarsiisan, waa'ee hammam adii akka ta'e agarsiisan, dhugaawwan garboota meeqa akka qabuu fi qaama saalaa dhalaa waliin maal akka qabu kan agarsiisan fi kanneen biroos jiru. Garuu har'a waa'ee Muhammad dhugaawwan shanan ol aanoo jibbisiisoo ta'an barachuuf jirtu. Isaan kun wantoota akkana isin taasisanidha. Yookaan ammoo wantoota akkana isin taasisanidha. Yookaan ammoo wantoota akkana isin taasisanidha. I think there should be some sort of reward for people who can make it through all 5 facts without vomiting. Namoota dhugaa shanan hunda dhaga'anii garaa kaasaa yookiin jeequmsa garaa keessa hin darbineef badhaasni tokko jiraachuu qaba jedhee yaada. Akkamitti akka jabinaan xumurtan yaada keessan naaf barreessaa. Humnaa ol kan isinitti ta'e immoo yaada isin amansiise laayik godhaa. Chaanalii kanaaf haaraadha taanaan sabskiraayib gochuun guddisaa. Namoota biroofis sheer godhaa. Musliimoota kana ilaalaa jirtaniif yaadachiisa kaa'uun fedha. Dhugaa isa jalqabaa yommuu naaf hiiktan arguun fedha. Yaadadhaa qofa. Yoo aartan kan aartan natti miti. Dhugaa jiru irratti aaraa jirtu. Isaan hundinuu maddoota keessan isa baay'ee amanamoo ta'an irraa kallattiin mirkanaa'u. Kanaaf yoo dandeessan raajii keessan ittisaa. Amma dhugaawwan garaa kaasaa shanan keessaa 4 kan isin itti xinxaluuf jirtan hunda bira jechuun ni danda'ama. Keessumaa musliimoota biratti hin beekaman. Isaan keessaa tokko qofatu suuta suutaan beekumsa barame ta'aa jira. Kana jechuun dhugaawwan kana hiriyoota keessa musliimaa waliin yoo qoodan dhugaawwan shanan keessaa 4 odeeffannoo guutummaatti haaraa ta'an ta'u jechuun ni danda'ama. Silaa viidiyoon kun guutuu waa'ee Muhammad dhugaa hin baramne akka ta'u nan jaaladha ture. Garuu hamman tuulaa xurii Muhammad irratti ifa ibsuuf barbaadetti dhugaa hamma tokko beekamaa ta'e tokko tarree keessaa dhiisuu hin dandeenye. Egaa gara fuulduraatti deemnee dhugaa tokko tarree koo keessa jiru irraa haa jalqabnu. Kanaaf dhugaa musliimoonni baay'een fi kan musliimoota hin taane hedduun waggoota 10 darban keessa yookiin sanaa ol kan dhaga'an tokko irraa eegalla. The number 5 most disgusting fact about Muhammad is Waa'ee Muhammad dhugaan baay'ee jibbisiisoo ta'e inni shanaffaan Muhammad intala waggaa 9 waliin saalqunnamtii raawwateera. We've been through the passages on Muhammad's relationship with Aisha 100 times, but Nuyi kutaalee hariiroo Muhammad Aishaa waliin qabu yeroo 100 gadi kan hin taane keessa darbineera. Garuu namni tokko dhiyeenya kana yoo as makameef tokko haa dubbifnu. Sahii al-Bukhaarii 5133. Akka Aishaan gabaastetti nabiyyiin yeroo umriin ishee waggaa 6 turetti kontraata gaa'elaa kan walii gale yoo ta'u, gaa'ela kan raawwate immoo yommuu isheen waggaa 9 turteedha. Sana booda waggaa 9 jechuunis hanga du'a isaatti isa waliin turte. the Muslim sources report that Aisha was Maddeen musliimaa Aishaan yommuu tapharra turte dubartoonni tokko tokko ishee gara abbaa warraa ishee geessuuf akka dhufan gabaasaniiru. Isheenis yommuu gara mana Muhammad ishee geessan doolii ishee baattee deemtee turte. Erga mana isaa geesse booda wantichi akkamitti akka itti fufe beekna. Ifatti ishee lafa kaa'ee doolii ishee irraa fudhatee ishee gubbaa ol ba'ee qaama saalaa isaa kan ishee keessa galchuun dirqisiise. Waan ta'aa jiru hin beektu ture. Sababiin isaas namni waa'ee walqunnamtii saalaa itti himuuf dhiphatu hin argamne ture. Rifachuun fi burjaaja'uun sababa dhukkubbiitiin boossee siree raajii ishee irratti dhiigni ishee dhangala'e. Isheen abbaa warraa ishee haaraaf kabaja agarsiisuuf jecha sagalee ishee gadi qabuuf yaalti turte. Inni garuu deebiidhaan jireenya ishee balaadhaaf saaxilee ture. Muhammad umriin isaa waggaa 50 ol kan ture yoo ta'u, qaama saalaa isaa dirqisiisee misirroo daa'imaa waggaa 9 keessa galche. Garuu inni kun akka suuraa 33:21tti fakkeenya amala gaariiti jettanii akka hin amanneef isin hin dhoowwin. Isa sana karaa irraa baasuu dandeenyeerra waan ta'eef gammanneerra. Bashannanaaf. the number 4 most disgusting fact about Muhammad Waa'ee Muhammad dhugaa baay'ee jibbisiisoo 4ffaa. Muhammad hordoftoonni isaa quba walii isaanii akka tuuxan jajjabeesseera. Islam is the only religion I'm aware of that promotes finger sucking. Amantii quba namaa xuuxuu jajjabeessu kanneen ani beeku tokkichi Islaamummaa qofa. Sahii al-Bukhaarii 5456. Ibn Abbaas akka gabaasetti nabiyyiin akkana jedhaniiru. Yeroo nyaattan hamma arraabdanitti yookiin nama biraatiin hamma arraabsiistanitti harka keessan hin haxaa'inaa. Sahii Muslim 5294. Ibn Abbaas akkas jedheera. Ergamaan Allah akkas jedhaniiru. Isin keessaa tokko nyaata nyaatu erga xumuree booda hamma arraabutti yookiin nama biraatiin hamma arraabsiisutti harka isaa hin haxaa'in yookiin hin dhiqatin.
Why did Muhammad Muhammad maaliif hordoftoonni isaa quba isaanii akka walii arraaban barbaade? Saahii Muslim 5300 nutti hima. Jaabir akka gabaasetti nabiyyiin quba arraabuu fi saanii haxaa'uu ajajaniiru. Eebbichi kutaa kamirraa akka jiru hin beektan jechuun. he said, "You do not know in which part the blessing is." Muhammad goes through this in other passages. Long story short, Muhammad kutaalee biroo keessatti kana bal'inaan kaasee darba. Seenaa dheeraa gabaabaatti. Allah nyaata kee keessatti bakka tokkotti eebba dhoksa. Garuu eebbi eessaa akka dhokate hin beektu. Kanaaf quba kee arraabuu qabda. Namni biraa eebba kee akka qabaatu yoo barbaadde quba kee arraabi jettaan. Nama kanaaf gaarummaa isaaf oolaa jirta. Harka keessan salphaatti naapkiinii irratti haxaa'uu akka hin barbaanne beekamaadha. Sababiin isaas tarii eebbi sun naapkiinii irratti hafuu danda'a. Seexannis ni hata. Amma yoo jarmiin akkamitti akka babal'atuu fi maaliif quba namoota biroo arraabuun yookiin xuuxuun yaada hamaa akka ta'e yoo baay'ee hin beekne ta'e hin yaadda'inaa. Yeroo dhugaa lakkoofsa lammaffaa fi dhugaa lakkoofsa tokkoffaa keessa darbinu maaliif akka gaarii hin taanee fi yoomiyyuu quba nama biraa akka hin arraabne sirriitti akka hubattan waadaa isiniif hangala. Garuu sana dura waa'ee Muhammad dhugaa baay'ee jibbisiisoo sadaffaa qabna. Muhammad ijoollee dhiiraa xixiqqoo waliin wal arraaba. Bukaarii Al-Adab Al-Mufrad 1183 keessatti akkas kan jedhu dubbisne. Abu Hurayraan akkana jedhan. Al-Hasan ijji koo imimmaan osoo hin guutamin argee hin beeku. Kunis nabiyyi sallallahu alaihi wasallam guyyaa tokko ba'anii masjidatti argadhe. Isaanis harka koo qabatanii na waliin deeman. Osoo waan tokkollee naaf hin dubbatin hanga mana gurgurtaa Baanii Qaayinuqaatti geenye. Marsanii ilaalan. Ergasii ishee bahanii ani isaan waliin masjidatti deebi'e. Gadi taa'anii harka isaanii haguugan. Sana booda akkas jedhan. Ilmi xiqqoon eessa? Ilma xiqqoon afaamaa jedhan. Hasan kaachoon dhufee sarbaa isaanii irratti utaalee taa'e. Yommus harka isaanii rifeensa isaa keessatti galchan. Ergasii nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam afaan isaa bananii arraba isaanii afaan isaa keessatti galchan. Sana booda akkas jedhan. Yaa Allah, ani isa jaaladha. Kanaafuu isa jaaladhu. Nama isa jaalatus jaaladhu jedhan. According to another hadith, Musnad Ahmed 16,245, Akka hadisni biraa Musnad Ahmad 1645 jedhutti Muhammad arrabaa fi hidhii ijoollee dhiiraa xixiqqoo xuuxaa ture. Garuu hin sodaatinaa. Arraba yookiin hidhii gurbaa yoo xuuxe arrabni yookiin hidhiin gurbicha sanaa gonkumaa ibidda si'ooliin akka hin dararre wabii kenneera. Amma namni akka Muhammad jiru arraba mucaa xiqqaa keessanii akka xuuxu gochuu qabna jettanii yaaduu yoo jalqabdan ta'e tarii dhugaa itti aanu irratti sirriitti yaaduu qabdu. the number 2 most disgusting fact about Muhammad Dhugaa lammaffaa kan baay'ee jibbisiisoo waa'ee Muhammad. Muhammad dubartootaa fi shamarran 9 waliin walqunnamtii saalaa raawwata. Garuu yeroo tokko qofa dhiqata. Saahii Bukaarii 5068. Anas akka gabaasetti nabiyyiin halkan tokkotti haadha manaa isaa hunda naanna'aa yookiin walqunnamtii saalaa raawwachaa ture. Haadha manaa 9 qaba ture. Saahii Al-Bukaarii 5215. Anas bin Maalik akka gabaasetti nabiyyiin halkan tokkotti haadha warraa isaa hunda bira darbaa ture yookiin walqunnamtii saalaa raawwachaa ture. Yeroo sanatti haadha manaa 9 qaba ture. Kanaafuu walqunnamtii saalaa dubartootaa fi shamarran 9 waliin qabu irratti ifa ta'ee jira. Garuu mata duree boqonnaa haddisa kanaa ilaala. Nama haadha manaa isaa hunda waliin walqunnamtii erga raawwate booda tokko qofa dhiqate. one bath only. The Prophet Muhammad, history's greatest man, Nabi Muhammad namni guddaan seenaa halkan tokkotti dubartootaa fi shamarran 9 waliin saalqunnamtii ni raawwata ture. Magaalaa Arabiyaa Madiinaa keessatti magaalaa giddu galeessaan ho'a ol ka'aa digirii 109 qabdu keessatti garuu yeroo tokko qofa dhiqata. can you think of a problem? Rakkoo isaa yaaduu dandeessu? It's the smell. Xiraa'ummaa isaati. Back to an earlier point, let me ask the Muslims here. Garuu qabxii dura kaasnee turreetti deebi'a. Mee musliimota as jiran hin gaafadha. Mee isin hiriyaa Muhammad yaa jennu haala kana keessa jiraachuu yaada. Guyyaa tokko raajiin keessan saalqunnamtii irra jira. Garuu haadha warraa lakkoofsa 5 fi haadha warraa lakkoofsa 6 gidduutti anniisaa xiqqoo guddisuu isa barbaachisa. Kanaaf gara mana nyaataa isatti dhiyaatu tokkotti fiige. Hanga marsaa 9 hunda xumurutti dhiqachuu akka hin dandeenye yaada keessa galcha. Mana nyaataa sana keessatti yommuu nyaatu quba isaa cuuphuu jalqaba. Kanaaf qubni isaa guutuun tuttuqqii nyaata sanaan guutama. Innis gara keessan garagalee eebba siif kennuu barbaada. Quba koo arraabi jedha. Yommuu sanatti maal goota? What do you do? Before you answer, there's one more fact on our list.
the number one most disgusting fact about Muhammad Osoo deebii kana hin kennin dura dhugaan tokko dabalataan tarree keenya keessa jira. Waa'ee Muhammad dhugaa baay'ee jibbisiisoo lakkoofsa tokkoffaa. Muhammad yeroo hunda sanyii isaan haguugama ture. Yeah, I said it. But don't trust me, trust his child bride, Aisha. Eyyee ani jedheera. Garuu na hin amanatina. Misirroo daa'imaa Aishaa amana. Saahii Bukhaarii 232. Aishaan akka gabaastetti ani sanyii sana uffata nabiyyee irraa dhiqeen ture. Yeroo sana boodallee bakka tokko yookiin sanaa ol isaan irratti hubadheen ture. Saahii Muslim 669. Aishaan sanyii ilaalchisee akkas jetteetti. Ani uffata ergamaa Allah irraan foqa ture. Sunan Ibn Maajah 537. Aishaan akkas jetteetti. Yeroo baay'ee uffata ergamaa Allah irraa sanyii harka kootiin nan xaraga ture. Aisha, the semen-scraping prepubescent child bride. Aishaa sanyii xaragduu misirroo daa'imaa Islaamummaa keessatti haadha amantootaa jedhamtee waamamti. Saahii Al-Bukhaarii 230. Suleymaan bin Yaasir akka gabaasetti ani Aishaa waa'ee uffata sanyiitiin xuraa'ee gaafadhe. Isheenis deebiste. Ani uffata ergamaa Allah hin dhiqa ture. Isaan immoo bishaan keessa darbee ammallee xixiqqoo osoo mul'atu salaata yookiin kadhannaa dhaqu ture. Muslims of the world. Musliimoota addunyaan nana. Nabiyyiin keessan yeroo hunda sanyiidhaan kan haguugamu maaliif ture? Mee faayidaa shakkiin isiniif kenna. Sanyii isaa akka ta'e fudhadhaa. Nabiyyiin keessan yeroo hunda sanyii ofii isaatiin maaliif haguugama? Maastarbeeshinii hin fayyadamne. Kanaaf maddi sanyii sanaa isa hin turre. Haadhotii manaa isaa yookiin garboota saalqunnamtii isaatiin ala akka ba'uuf hin hayyamamneef. Kanaafuu sanyiin kun hundi eessaa dhufaa ture? Xumurri koo baay'ee arjummaa qabu baay'ee arjaa waan ta'eef Muhammad uffata isaa uffata inni masjida irratti uffatullee erga saalqunnamtii raawwatee booda haxaa'uuf kan itti fayyadamu ta'uu qaba. Xumurri ani baasuu danda'u inni bareedaan isa kana. Na amanaa xumurri ani baasuu danda'u isaan kaan baay'ee hammaatu. Hanga danda'ametti arjaa ta'uu kooti. Ani nama arjummaan irratti mul'atu waan ta'eef. Akkana jechuun qofan xumura baasuu danda'a. Raajiin keessan halkan tokkotti dubartoota fi shamarran 9 waliin saalqunnamtii raawwata. Uffata ofii isaa fayyadamee kutaa saalqunnamtii dhuunfaa isaa irraa haxaa'a. Marsaa tokkoon booda kutaa saalqunnamtii isaa fi kan isaa waliin raawwatan kan saglanii haxaa'a. Uffata isaa garuu hin dhiqu. Sana booda uffata isaa uffatee gara masjidaatti qajeeluuf qophaa'a. Yommuu san sanyii xaragduu misirroo daa'imaa kan taate Aishaan sanyii isarra jiru ilaalte. Kanaaf isa dhaabdee hamma dandeessutti fookti yookiin dhiquuf yaalti turte. Muhammad sana booda tuttuqqiin jiidhaan uffata isaa irratti osoo mul'atu gara masjidaa deema ture. Would you want to be around this guy? Would you want to give him a hug and have his clothes pressing up against yours? Would you want to suck on his fingers? Would you want to suck his fingers clean after lunch? Would you want him sucking on your toddler's tongue? Would you want him marrying your prepubescent daughter? Have you ever met anyone in your entire life who was filthier and more disgusting than Prophet Muhammad? Naannoo nama kanaa taa'uu barbaaddu? Hammachuun uffanni isaa kan keessan waliin akka wal tuqu barbaaddu? Quba isaa xuuxuu barbaaddu? Laaqana booda quba isaa xuuxuu barbaaddu? Inni arraba daa'ima keetii akka xuuxu barbaadda? Intala kee daa'imaa gaa'elaaf hin geenye akka fuudhu barbaadda? Jireenya kee guutuu keessatti kan Nabi Muhammad caalaa xuraa'aa fi jibbisiisoo ta'e waliin wal bartee beektaa? If you're feeling a little nauseous right now, I've got a trick that will make you feel better in just a moment. Yoo yeroo ammaa kana xiqqoo garaa kaasaan isinitti dhaga'ame mala yeroo muraasa keessatti isiniif fayyisuu qaba. Garuu Dr. Wood garaa kaasaa keessan fayyisuu isaa dura subscribe gochuu keessan mirkaneeffadhaa. Iddoo ani hin geenye isin ga'uu dandeessu. Kanaaf viidiyoo kana akkuma yeroo hundaa waltajjiiwwan biroo irratti share godhaa. Qabiyyee koo irratti dhorkaan ani kaa'u hin jiru. Kanaaf viidiyoo koo chaanaalii mataa keessanii irratti calaqqisiisuudhaaf bilisa ta'a. Iddoo yaadaa keessatti waa'ee Muhammad dhugaa jibbisiisoo kan biraa kan ani tarree kana keessatti hammachuu qabu yoo jiraate naaf hima. Yoo Musliima taatan Muhammad fakkeenya naamusaa ajaa'ibaati kan jedhu dhugaa ani yeroo jalqabaaf dhageettii keessaniif dhiyeesse waliin akkamitti akka araarsitan nuuf qooda. Sababiin isaas imaamonni keessan waan kana isinitti himan. Tole, Dr. Wood gara kutaa balaa tasaa gara garaa kaasaa jumlaa rakkoo garaaf qorichi maali? Namni chaanaalii koo hordofaa ture hundi amma waliin fincaan gaalaa dinqiin Muhammad qoricha garaachaaf raawwate inni ajaa'ibaan fincaan gaalaa ture. Dhugaadha Muhammad hordoftoota isaatiif akka himetti fincaan isaa yoo dhugdan lammata garaa kaasaan hin rakkattan jedheera. Tarii kana gara tarree kunnan bareedaatti jijjiiruun na barbaachisa. Maybe I need to turn this into a top 10 list.